Akka qorannoon agarsiisutti yeroo ulfaa dubartoonni persentaa 70 ta'an yeroo ta'etti miilli isaanii dhiitaa jedha. Mee dhiita'uu lukaa yookaan miillaa yeroo ulfaa maaltu fidaa? Furmaanni isaa maali kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Asumaan gara mata duree kootti seena. Akka waliigalaatti egaa yeroo ulfaa miilli yookaan lukti akka hiita'uuf kan sababa ta'an wantoota hedduutu jiru. Haa ta'u malee isaan kana keessaa gurguddoon kan jalqabaa yeroo ulfaa qaamni akka waliigalaatti bishaan kuusuuf kan saaxilamedha. Yeroo ulfaa qaamni bishaan kuusuuf kan saaxilamedha waan ta'eef bishaan ofitti harkisa jechuudha. Lammaffaan ulfi dabalaa yeroo deemu yookaan gadameessi yeroo guddataa deemu ujummoo dhiigaa irratti ba'aa ta'uudhaan akka dhiigni gara onneetti hin deebine taasisa. Akkasumas immoo jijjiiramni hormoonii qaama haadhaa keessa jirurra yeroo ulfaa akka qaamni isaanii bishaan kuusu taasisa waan ta'eef lukni isaanii akka hiita'uuf sababa ta'u jechuudha. Isaan kun isaan gurguddoodha. Kana malees garuu wantoota hedduu jiru kan sababa ta'an. Wanti kun egaa yeroo ulfaa dubartoota hedduu biratti kan mul'atuu fi rakkoo tokko malee da'umsa booda kan badudha. Akkuma sila jedhee dubartoonni persentaan 70 ta'an yeroo ulfaa yeroo ta'etti miilli isaanii ni ta'a. Miila qofa osoo hin ta'in fuullallee alkillee harki isaaniillee xiqqoo ni ta'a. Kun egaa kan rakkoo hin qabne kan da'umsa booddee badudha jechuudha. Haa ta'u malee yoo wanta kana ofirraa hir'isuu barbaadan yoo wanta kana akka hin uumamne gochuu barbaadan maal gochuu qabu? Kan jalqabaa ulfaatina lukarraa yookaan miilarraa kaasuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo dheeraa dhaabbachuu dhiisuu akkasumas immoo yeroo taa'an akkuma suuratti argaa jirtan kana yeroo taa'an miila ol qabu miila isaanii boraatiirra yookaan wanta irra kaa'u akkasumas immoo yeroo ciisan miilaaf tiraasii godhachuu miilli isaanii giraaviitiidhaan akka bishaan hin kuufneef xiqqoo ol kaasuudha jechuudha qaama isaaniirraa yeroo taa'anis yeroo ciisanis. Garbiraan cinaacha bitaan ciisuudha. Cinaacha bitaan rafuun faayidaa hedduu qaba. Isaan kana keessaa tokko akka gadameessi guddatee ujummoo dhiigarra ciisuudhaan akka inni dhiigni gara onneetti hin deebine akka inni ittisne taasisa. Kanaaf yeroo ulfaa dugdaan ciisuu fi akkasumas cinaacha mirgaan ciisuu hin eeyyamamu. Keessumaa ulfa ji'a 5 booda jechuudha. Ulfa ji'a 5 booda cinaacha bitaadhaan ciisuutu fayyada. Garbiraan guyyaa sosocho'aa ooluudha. Taa'aa ooluu, ciisaa ooluu dhiisuun sosocho'uu, deemsa sasalphaa taasisuu, saayikilii oofuu yoo jiraate daakaa yookaan bishaan daakuun akka qaamni sosocho'u taasisuudha. Kana malees immoo wanta miila qabu ogeessa mariisuun fayyadamu. Wheel compression stocking kan jedhamu akkuma suuratti argaa jirtan kana kan miila dhiitoo gad qabee bishaan kuufame sun akka inni ol deebi'utti kan taasisu kana fayyadamu yoo baay'ee hammaate. Akkasumas immoo uffata isaan qabu uffachuu dhiisuu, uffata sasalphaa ta'e, uffata qaama qabu uffachuu dhiisuudha. Uffanni nama qabu marsaa yookaan naanna'uu dhiigaa irratti dhiibbaa qaba. Akkasumas illee kaalsii yookaan uffata keessaa yeroo uffatan kaalsii irrisaa keessi kan baay'ee ta'e ta'uu qabu, kan isaan qabu ta'uu qabu jechuudha. Ka'umsiita kanaa hedduun sababa ashaboo baay'isaniif ta'uu baatus namoonni tokko tokko sababa ashaboo baay'isteefidha jedhanii kan haadha akka isheen ashaboo nyaatte taasisan jiru jechuudha. Haa ta'u malee ka'umsii ta'uu lukaa yookaan miilaa yeroo ulfaa ashaboo nyaachuu qofa miti. Akka armaan olitti kaase wantoota hedduutu ta'uu miilaa fida. Ka'umsi wanta kanaa ashaboo baay'ee nyaachuu ta'uu dhiisus yoo qaamni teera ta'e garuu amma danda'ame xiqqeessuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee gonkuma nyaata keessaa dhabamsiisuun qaban. Sababni isaas ashaboon mucaa yookaan daa'ima gadameessa keessa jiruufis ni barbaachisa, haadha sanaaf illee ni barbaachisa waan ta'eef. Akka waliigalaatti egaa agamtee eeyyamama haadha ulfaa fi ashaboo guyyaa guyyaanii ashaboo fallaana tokko ol fayyadamuun hin barbaachisu. Ashaboon fallaana tokko yookaan maankiyaa tokko giraama 6dha. Giraamni 6 immoo soodiyeemii miiligiraama 2300 qaba. Kun guyyaa guyyaatti gahaadha jechuudha. Kanaaf nyaata isheen guyyaa guyyaatti nyaattu keessa ashaboon fallaanni tokko gahaadha. Akka hubachiisaatti egaa akka waliigalaatti dhiita'uun miilaa yookaan lukaa yeroo ulfaa kan rakkoo hin qabnee fi kan ofuma isaa deebi'ee badudha. Haa ta'u malee tariitii tasa isaan kan jalqabe yoo ta'e galgala maciisanii yeroo kaan ganama dhiita'uu guddaa yoo argan akkasumas immoo dhukkubbii cimaa kan qabu yoo ta'e miila keessaa kana malees immoo luka tokko qofa yoo ta'e noormaaliin luka lamaan irratti mul'ata. Haa ta'u malee luka tokko qofa irratti yoo mul'ate dhukkubbii cimaa yoo qabaate tasa yoo jalqabe ogeessa fayyaa mariisuu qabu.
tariitii yoo luka tokko qofaa irratti mul'ate baay'ee isaan dhukkubatee kan taruu dhiigaa yookaan itituu dhiigaa ta'uu danda'a DVT isa jennu. Akkasumas immoo tariitii hypertensioniis ta'uu danda'a waan ta'eef yoo tasa jalqabee ogeessa fayyaadhaan ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee ta'uu lukaa yookaan miilaa yeroo ulfaa ilaalchisee barnoota gabaabsee qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.